Qeerroo Abdiisaa Balaachoo gaaffii deebii kanaaf yommuu ta'u keetiif guddaa si galateeffadha. Waggoota afran darban mormiin Oromoo yeroo jabaachaa dhufe keessatti namoota gahee adda duree bahaa turan keessaa Qeerroo Abdiisaan nama tokko. Yeroo mormiin Oromoo jabaachaa dhufetti barataa turte Yuunivarsiitii Finfinnee barnoota injiinariingii irra turte. Yeroo sanaa kaasee hojiiwwan saxaxa yookiin diizaayiniiwwan mormii Oromoo calaqqisiisan hedduu dalagaa turte. Hojii kana duuba akka jirtu namni beeku nama muraasa. Hojii kana maaltu si kakaase? Tolee jalqaba galatoomiin siin jedhaanis garuu waan qabsoo keessatti adda duree dhallee hin jedhu waanuma narraa eegamu akka Oromoo tokkootti wanta gochuu qabu beekumsa koonis ta'uu dandeettii koon waa gumaachuudhaafin hojjedhe wanta hojjedhe hundumaayyuu gulantaan hin jiru siin jechuu barbaadeen. Egaa hojii kana hojjechuuf kan na kakaase waan biraa miti. Namnuu Oromoon qabsoo guddaa godhe hagammaatti hidhannoo irraa eegalee kara danda'e maraan barnootaanis ta'uu danda'a. Waan danda'uun hiixataa ture, gumaachaa ture. Achi keessatti anis karan danda'u kara barreeffamaas, kara aartiis gumaachaan ture. Ammallee amma humna koo gumaachuutti jira. Waanuma barbaannu tokko jira isatu nu kakaase jechuu barbaade. Maal dalagaa turte Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti keessumaa qabsoo Oromoo wal qabate? Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti gaa'oo gumii aadaa fi afaan Oromoo keessatti hojjetaan ture. Sadarkaa hooggansaatti illee hojjetaan ture. Achi keessattis hojiilee aartii, diraamaa, walaloo waanuma aartii fakkaatu. Finfinnee keessatti sagaleen Oromoo karaa aartii akka dhaga'amuun waltajjiilee gurguddaa bakkeettis qopheessaa turre. Akka barataa Oromoo tokkottis yeroo itti mormiin jirutti yeroo itti barbaadamnutti gumaachaa turre jechuudha. Okay. Amma gaaffii ijoon keessumaa gumaachi kee guddaan mormii Oromoo keessatti kan ture hojiiwwan diizaayinii fi saxaxa mallattoowwan mormii Oromoo agarsiisan ture. Maal dalagdee himuu yoo dandeessa ta'e? Waan dalage kana jedhee ibsuu hin danda'u. Hedduun dalage. Tarii hedduun isaa karaa kiyyallee bahus baatu sababa sodaa nageenyaaf jecha yeroo sanatti kaayyoon isaa maal ture xiinsammuu jaraa rukutuu ture jechuun piikcharii garaagaraadhaan waan jechaan ibsuu dadhabde fakkiidhaan ibsuu dandeessa giraafiksiidhaan ibsuu dandeessa sanaan immoo xiinsammuu sabaa jabina uummata keenyaa mul'isaa isaanii xiinsammuu isaanii akka inni hir'isu gochuu yookaan akka ofitti qaana'an gochuu mo'amtu jechuu kan uummata immoo waan abdii mul'isu hin bilisoomnaa ifatti dhufnaa waan jedhu yaada kana of keessatti qabsiisan dalagaa ture jechuudha kanaan dura. Barnoota barachaa turte caalaa hojii aartiitu sitti dhiyaate natti fakkaata. Eeyyee. Ani hin beeku gaan tarii guddinarraas ta'uu danda'a abbaan kiyya baay'ee barreessaa ani injiinaringiin baradhe moor garuu gara hojii aartii kana jira yuunivarsiitii irraas kaasee haayiskuulii irraas kaasee waan barreessuu kana waan diraamaa fiilmii waanuma aartii fakkaatu kana keessan ture tarii akkaataa abbaa kiyyatu influensi irratti geggeessan isaa inni illee kitaabota maxxanfamne hedduu barreessee qaba isa dursee kitaabota 3 maxxansu jechuudha. Hojii kana gaafa ta'e hojjettu namni beeku meeqa ture hojii diizaayinii yookiin mallattoo qabsoo Oromoo mul'isan kanneen gaafa dalagdu nama meeqatu beeka? Hojiilee kana diizaayinota kana fakkeenyaaf amma taati tokkotu ta'a yookaan qabsoon egaa ho'aa ture beekta yeroo waggoota darban keessa. Yookiin namatu nurraa wareegama yookaan immoo nutu injifata yookaan taatee tokkotu ta'a. Taatee sanarratti hundoofteetu dizaayin goota wantoota garaagaraa hedduu isaa ilaaluu dandeenya. Namni na wajjin jiraatu hin beeka. Kanaan ala immoo nuun wanta ifatti baasuu dandeenyuuf ifatti baasuu hin dandeenyetu jira. Yeroon sun yeroo rakkisaa waan ta'eef feesbuukii illee karaa irratti hin fayyadamuun of hin eeggadha. Maaliif namni hiriyoota keenya hedduutu qabame yoo qabamtee immoo maayikilaawitti si geessu akka maayikilaawitti si geessaniin paaswoordii kee gaafatu feesbuukii si galee
So amma danda'ametti manatti yookaan iddoo nama saaxiletti fayyadamne turre. Yoommoo akka carraa qabamuu keenya wabii hin qabnu sii galee har'a qabamnaa boru qabamnaa almost guyyaa tokko numa qabamna inni amma hojjenna waan hojjennu hundumaayyuu. So kanaafuu amma danda'ametti of eegganna namoonni na wajjin jiraatan muraasni hin beeku. Kanaan ala immoo aktiivistoota Oromoo biyya alaa jiran almost karaa isaanii akka inni expose ta'u akka inni gara alaatti ba'u godhaa ture jechuudhaan gama kiyyaan. Hojiin kee jalqabaa maal ture keessumaa mallattoo mormii Oromoo kan agarsiisu? Yaadatu. Tarii maaster pilaanii irraa jalqabee maaster pilaanii magaalaa Finfinnee irraa jalqabee yoo ta'e achi jalqaba mormiin Oromoo jabaacha kan dhufe achirraayi. Maaster pilaanii keessatti wanti dalagdi jira jechuudha. Maaster yeroo maaster pilaanii na yaadadha jalqaba yeroo yuunivarsiitii jiru jalqabe maaster pilaaniin nuti yeroos gumii aadaa fi afaan Oromoo yookaan gaa'oo keessa jirra. Jalqabaan koree gaa'oo keessa jirraayyuu qophii guyyaa kamisaatti gaggeeffamu ture. Akkuma dubbiin maaster pilaanii dhooteen nuun walgahii tattamaa waamnee barattoota dubbiin kun dubbii eenyummaati dubbii lafarraa baduuti. Kanaafiyyuu tarkaanfii tokko fudhachuu qabna yookaan hiriira bahuu qabna jennee ifumatti jechuudha. Kan duraan waan aadaa waan afaanii hojjennu. Saniin booda egaa seekiyuritiinis nama to'achuu maal gochuutti kee achii Jimmaatti dhufe nu birattis hin dhufe yuunivarsiitii Finfinneedha keenya iddoo garaa garaatti dhufe jechuudha. Karaa immoo diizaayinii yeroo dhuftu sirbii Hacaaluus naannooma sana bee waa'ee laalgaloomtoo sun gidduu sana kan maaster pilaan irratti na yaadadha piikcharii tokko jira. Akkasitti nama lafarraa ol kaasa nama lafa isaarraa asii ol gotota. Uffata fakkaata isatti namoota Oromoo dubartoota Oromoo nama Oromoo lafarra godheen harkaan yeroo buqqisan na yaadadha yeroo maaster pilaanii sana akka tokkotti jechuudha garuu hedduutu hojjetame. Inni sun kan keeti. Sun piikcharii isaa intarneetiraan argadhe garuu gara kan Oromoo fidee akka Oromoo buqqisaaran ka godhe ana godheen jira sana. Baay'een hojii keetii yaadattu jechuudha. Ergasii booda waan baay'ee dalagde. Waan baay'een hojjedhe ispeeshaalii yeroo hiriirri guddaan jiru kun hiriirota gaafa waamaman gaafa immoo biyya alaattis Oromoon gaafa biyya alaatti mormii dhageessisus hiriira bahus isaaniif illee hedduu diizaayinii godheera waan isaan qabatanii ba'an jechuudha. Yaadachuu dandeessa ibsuu noo danda'ama ta'e diizaayiniiwwan kanneen maal isaan fakkeenyaaf amma mormii Oromoo kana fa'aa dalagdee ta'uu ta'e hin beeku inni Finfinnee Oromoo lafarraa buqqisan. Hedduun isaa egaa biyya kana kan gabroomsee ture TPLF dha. TPLF dhuma dimoralize gochuudha. Fakkiidhaan ari'uudha. Waggaan haaraa yoo dhufe piikchariin tokko jira. So baranan baatanidha. Baranan baatanidha. Sana giraafiksii garaa garaa agarsiisa. Inni biraan immoo hidhamtoota keenya yeroo obbo Baqqalee Garbaa fa'aa jiru. Kan Oromoo qofa miti kan warra Amaaraas kan isaanis diizaayinii godhaa fi Iskindir Naggaanis akka bahu Tamasgeen Dassaalanyis yeroos jira. Warri kan amantii kunis jiru. Amma danda'ametti saba cunqurfamaa biyya kanaa hundumaa akka bakka bu'utti uummata dhumiinsa uummata Gaambeellaa lafarraa buqqa'uu uummata Gaambeellaa kan Somaalii kan Benishaangul kan Amaaraa kan even kan Tigrootaallee karaa walqixxummaadhaaf dimokiraasiitti akka dhufuuf amma danda'ametti diizaayinoota kana keessatti mul'isuu yaalaan ture. Hammam dhiibbaa fideera itti yaadda suurri yookiin diizaayiniiwwan kee kunneen influensa hammam godhaniiru nama? Egaa hammam dhiibbaa fideera isa jedhu safaruun nama rakkisuyyuu namni hedduu wal harkaa fuudhee itti fayyadamaa ture. Maybe karaa koo ta'uu baatus karaa aktiivistoota keenya biyya alaa jiraniif sooshaal miidiyaa fayyadamanii namoonni hedduu wal harkaa fuudhanii fayyadamaa turan. Akkuma muuziqaatti ilaalaan artii waan ta'eef piikcharii kee yoon akka hin taanetti yookaan akka ati mo'amtutti godhee sitti dhiyeessa akka namaatti otoo aaruu hin ooltu yoon ittiin si falmee gaafa argitu sitti iyyuu hin tolu.
So tarii yoo warra dhimma isa laallatu argeera xiqqoo ishee illee aaranii oole yaada. Sabni mormaa jiru immoo winning mentality qorqalbii injifataa qabatee akka ba'u hin gargaara yaada. Akkas kaayyoon isaa akkanuma nuun du'aa irra beeki miidhamaa irra hidhamaa irra yookiin hiriyoota of biraa dhabaa irra obboloota Oromoo ta'an kan naannoo garaagaraa dhabaa irra. Kana keessatti garuu mo'amuu keenya miti kan agarsiisnu. Duunus si mo'annaadha. Ari'amnus maal taanus abbaa biyyaa taanaa ifatti hin baanaadha irra caalaansa. Sun immoo xiinsammuu yaada mo'ataa isaa. Hojiin aartii kana beekika. Hojiin aartii xiinsammuu mo'ataa hawaasa keessatti ijaaruudha. Hawaasi kun waggoota 160tti dhiyaatuuf cunqursaa hamaa keessa ture. Isin dabalatee namoonni hawaasa kanaaf ibsaa bilisummaa amma argine kanaan nu ga'aniiru. Galata guddaa isinirraa qaba hawaasi kun jedhee yaada. Namni yaada sii qoodu tureera yeroo sanatti. Eenyu faana yaada kana kan walii qooddanii moo kophaa kee dalagaa turte? Yaada inuma jira yaadni fakkeenyaaf waan akkasii utuu dalagde waan jedhu jira almost namoonni ati wajjin hojjettu yookaan yaadni kee waan ati barbaadde karaa isaanii akka ba'u waan biyya keessatti hin dandeenyeef godhan waan akkasii hin barbaade siin jechuu danda'u. Waan akkasiitu goote, waan akkasii osoo ta'e so achumatti wal ilaallee waliin haasaa waan barbaachisu hojjennaa. Moor yeroo hedduu immoo waan akkasii siyaasi biyya kanaa rakkisaa ture. So icciteessuu qabda waan akkasii kun waan guddaadha yaadaan warra biyya bulchuuf. So icciteessuu waan qabduuf kaan qofaa hojjetta kaan immoo ofii makee kaka'umsuma keenya waan uumuu waan ta'eef waanuma natti dhufe hojjedhetan ergaa fi kaan immoo akkas utoo goote gaafa jedhamus nan dalagaa jechuudha. Hiriira guddichaa wal qabatee wantati qoodi ati ba'aa turte maal fakkaata? Hiriira guddicha Oromiyaadha akkamiin yaadatta? Hiriira innumaayyuu qabsoowwan darban keessatti especially hiriirota turan keessaayyuu hiriira guddicha irratti hedduu kan hojjetu. Lakkoofsaan yaadadhu dhibboota taa'ee yaada. 200 300 ol taa'ee yaada. Afaan Ingiliffaanis, Afaan Oromoonis, Afaan Amaaraanis hiriirri guddaan sun keessatti seena qabeessa ture. Guyyaatti irree Oromoo agarsiisanidha. Guyyaatti oluun dhageessu Oromoon isa jedhamu sanatti cabsinedha. Wal waamnee wal duukaa irree guyyaa tokkotti magaalota 200 300 guyyaatti Oromoon ol duukaa kee falmatee diinaafis of eeggannoo yookaan sodaa wayii akeekkachiisa ka kenneefidha. Hiriira kana waamuu keessatti namni akka dhufuuf inni biraan immoo yaadota akkamii qabatanii akka ba'an namni hiriira kana ba'u yaada akkamii qabatee ba'uu qaba. Dhaadannoo maal ta'uu qaba. Waan jedhu irratti dizaayinii hedduun hojjedhe kan biyya alaatti ba'ame irrattis kan biyya kanatti ba'ame irrattis ammas jechuu dadhabus hedduun hojjedhe. Inumaayyuu maxxansuuf turre asitti yeroos barri baratti dubbata waan ta'eef yeroo dhossaadhumaan hojjetta. Hedduun dizaayin godhe halkanii guyyaa jechuudha. Hiriirichi yeroo dheeraaf itti qophaa'ame Oromiyaa guutummaatti namni akkamittiin qabatee ba'u akka qabu ispeeshaalii Girmaa Duukaan Girmaa Guutamaa Duukaa. Girmaan suurota hedduu gadhiisaa ture argaan ture. Yaa Girmaan suurota I think waan biraa Girmaa madheeman darba. So almost aktivistoota Oromoo hundumaa bira ga'a wanti sun isaa wajjin dubbannaa jettee hedduu innis jara warri kaan nutti aaru kan Oromoo qofa kan goonedhaan jedha. Achi amma immoo fedhuma sabaaf sablammii hundumaa guutuudhaaf amma danda'amutti keessa hirmaachisaa ture. Achiin booda immoo maxxansuu yaadnee
hedduu ta'e si galee almost Isuuzuu tokko ta'a wanti maxxanfame. Amma anis haala kamiin si galee kophaadha. Yoo baaste maybe exposed ta'a nama lama sadii namni sin sodaata. Amma waan fedhe haa ta'u maxxansuuf kutannoo waan jechuudha. Achiin booda manneetii maxxansaa hedduun deeme. Filaashiidhaan jechuun warrumaan hojii maxxansaa tokko tokkollee waan hojjedhuuf warrumaan beeku jedhee yaadu. Namnuu gaafa filaashiidhaan wanta dizaayin ta'e ergu innaa tokko faana yaadadha gara piyaasaa kanaa. Bagabreel Uxaalli. Isuma arginne na ija keessa ilaale Bagabreel Uxaalli jira jedhe. So achiin booda iddoon lama sadii yaade anis taa'ee gaafa yaadu in ulfaata dhugumattiyyuu amma kanamatti yeroo sanatti in ulfaata kutannoo barbaada dhaadannoo garaagaraa qaba. So waan hidhamtoota akka hiikamanii lafarraa buqqa'uun akka dhaabbatu walqixxummaan biyya kanatti akka dhufu naannoon Oromiyaa ofiin bulchuu akka qabdu waan akkas jedha. Mootummaan kun immoo waan nuti gaafataa jirru kanarra taa'ee nu bitaa jira waan ta'eef sana arguun barbaadu. Innumaayyuu immoo manneetii maxxansaa jiran waan rezistansii fincila yookaan waan anti gavarmenti ta'e akka maxxansinan waraqataan akeekkachiisan turan gidduu sanaa jechuudha. So sana laaleenis haalichi anaafis gaarii waan hin turreef maxxansi dafne malee waan hedduu hojjennee turre uummata irratti kaasuudhaaf. Garuu miidiyaa hawaasummaa irratti bittinfameera. Miidiyaa akka ajaa'ibaatti miidiyaa hawaasummaa irratti bittinfamee numaayyuu waan miidiyaa hawaasummaa irratti bittinfame namoonni Shaashamannii faana yaadadhaa magaalota tokko irratti isuma fudhatanii maxxanfatanii babba'aniiru. Sitti tola sun. Lafa sodaan cabeetti jechuudha. Mudannoo Bagabreel jedhuun alatti mudannoo biraa qabaatte. Mudannoo biraan gaa yoo maxxansaan ta'uu baatu waan hiriira guddichaa yoo ta'e tarii gaafa hiriira guddichaa ganamaan dhanne ganamaan yeroo dhannu namnuu gaa Oromoon gamana faffacee sossodaatee dhaabbata muuxannoonis waan hin jirreef yeroo Finfinnee keessatti reefi kun jalqaba ture. Sossodaatee dhaabbataa osoo hin turin dhaadannoon jalqabee almost gidduma sanan tureyyuu gidduma sana muuxannoonnis waan hin turreef namnis gahaaraa waan ta'eef waan qindaa'e miti. Yeroo sana kutaalee Oromiyaan kaan sirriitti muuxannoos diddaas hiriiraas waan horatanii jiraniif tuuman turin dhaadannoon jalqabee wotaaddarri yookaan poolisota federaalaa naannoo sana guutanii nutti marsan. San nutti marsanii gidduutti nu galfatan beekta. Gaafa rukuttaa jalqaban namni walirra ciciisee inni kaan lubbuudha milli na baase jechuutti ka'ee gidduu sanatti akka carraa nama tokko na biraa rukutan nama sana morma rukutanii kuffisan na biraa akkuma ta'etti fiinnee harkaa baannee masqala addabaabaayii kunnee dallaa namaarra utaallee seennee sa'aatii hedduudhaaf fooqii ijaaramaa jiru gamoo hin dhumne jala turre. Maaltu mudannoo koo waan na ajaa'iba gammaa ijoollee sana dagadhu. Reebamanii baanee baqannee dallaarra utaalanii dhokataarra beeki maal jedhu se ammallee iddoo biraa jiraan deemna. Sulultaa dhannaa. Feesbuukii ilaalanii sulultaati hoo'eera achi deemna. Akka kutannoo agarsiisu ture sii galee waan akkasii kana na yaadadha. Hojiiwwan kee kaleessaa haala rakkisaa sana keessatti hojjetamaa turanii yaaddoo qabdamoo jabina si dhaga'amaa ture yeroo sanatti akkamiin of eeggannoo gootaa maaliif biyya kana keessaa reefu sodaan cabaa jira. Hojiiwwan akkasii immoo exposed yoo ta'an yookiin uffattoo ba'an qaamni nageenyaa arginaan dhiibbaa guddaa ta'uu danda'a. Akkamiin of eeggatu ture? Sodaa agas maran sodaan qabu maaliif ijoollummaa makoorra kaasee abbaan kiyya hidhamaa ture. Nyaata manuma hidhaatti guuraa guddanne. So yoo halkan yoo wotaaddarri dhufu mana keenya poolisiin dhufu almost ji'a torba ji'a 8 lama ture. So waanuma sana keessatti waan guddadheef sodaa hidhamuus
maal jechuus homaa waan tokko hin turre garuu uummata keenyaaf waan dandeenyu karaa of eeggannoo qabuun maalitti immoo namana Oromoof yoo hin jiraadhe bu'aa guddaa buusuu akka hin danda'u akkasitti of amana. Aarsaa kaffaluun akkuma jirutti aarsaa saayitii barbaachisu kaffaluu dandeessa. Garuu Oromoof yoo hin jiraadhe waan tokko gochuu qaba jedhee of eeggannoo akka dhuunfaatti narraa eegamu nan godha. Of eeggannoo gaafa hin godhu garuu waan ta'u jedhee miti. Almost amma yeroo dubbiin ture jajjabaan ture ifaa ifatti barreessina ifaa ifatti waan barbaade yoo jiraate goona guyyaa tokko nu hidhu sana of amansiisnee deemna jechuudha. Yoo nu hidhan immoo maamii obbolaama keenya bira deemnaadha. Sodaan akkasii hin jiru garuu amma danda'ametti of eeggannoo godhaan ture. Akka rabbiif akka keenyaaf miti akka rabbiif akka qeerroodhaaf har'a geenye. Bari'eera amma kun akkasitti dubbachuu dandeenya. Gaafii kodhumaatii ammallee har'a OMN keessa teessee waan baay'ee OMN keessatti gumaachaa jirta keessumaa hojii diizaayinii yookiin saxata giraafiksii OMN irratti mul'atan baay'een hojii kee ta'aa jiru. Erga OMN gara biyyaa dhufee eebba OMN Miilanaa irratti illee tiishartoota, stiikaroota, baanaroota fi waraqaawwan seensaa hunda hojii keekeeti. Hojiin kun hammam ulfaata? Waan tokko ni naafa beektaa akka biyya kanaatti barataa teknooloojiin ture jechuun itti dhiyoodha. Waan artii kanas waan na keessa jiru tokkotu jira. Gaafa artii hojjennu immoo waan Oromoo fakkaachuu qaba jedheen naaf. Waan eenyummaa keenyatti dhiyaatu. Waan Oromoodhaan hojjennu waan afaan Oromoo qabu Oromoo fakkaachuu qaba. Amma biyya kanatti waan diizaayinii kana waan karaa artii ukkaamsaan garaagaraa irra jiraatu iyyuu keenya duubatti hafaadha. Ispeeshaalii ogeeyyiitu nutti irrata beektaa. Ogeeyyii karaa fiilmiis yoo dhufte karaa tiyaatiraas karaa maalis yoo dhufte muuxannoo hedduu waan ta'u hin qabneef jechuudha. Sana immoo cabsuu kan dandeessu yoo inaaffaa qabaatte utuu akkas ta'e jettu simatu gochuu danda'a. Anis inaaffaa kanaan qaba. Kanaaf immoo maal gochuun qaba? Sooftuweeriiwwan ittiin kan hojjetan baruun qaba. Sana ofii kiyyaa itti gattaa'ee bare diizaayiniiwwan keessuma dhaabbata Oromoo ta'u maal sadarkaa mootummaatti maal ta'an sadarkaa dhaabbilee gurguddaatti maal ta'an akkasumaan waan fokkisu ta'uu qabu. Oromummaa aadaan keenya yoo kalarii hedduu qaba halluu hedduu qaba bareedaadha miti. Wanti nu ibsu nu fakkaachuu qaba. Akkuma aadaan Oromoo bareedaa ta'e hojiin Oromoos bareedaa ta'u waan jedhu barbaada. Sana immoo akkuma waan diddaa irratti gochaa ture karaa feesbuukii kiyyaas ta'u sooshaal miidiyaa irratti karaa danda'ameen diizaayiniiwwan Oromoo ibsan sadarkaa isaa ol butuu qabna jedhee akka fakkeenyummaatti hojjedha yeroo hedduu fakkeenyummaa yeroo jedhu akkasitti hojjechuu dandeenya jedhee namni biraanis akka na hordofee nama baay'ee hojjetu horannuun barbaada. Egaa carraan immoo argadhee gara OMN dhufee kan hin dura dhuunfaa kootiin akkanumaan Facebook page yookaan karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa baasaa ture riqicha ittiin uummatatti bahu argate jechuudha. Sun naaf carraa gaariidha, carraa guddaadha. Egaa jalqabaa kuni wagas maras waan ittiin boonu miti. Gara fuulduraatti waan gurguddaa hojjenna jedhee yaada yoo rabbi yoo umrii nu kenna. Maal yaadda dhuunfaanis ta'ee akka OMN'tti hojiin mul'ate kee gara fuulduraa maalidha? Ani akkuma siin jedhe wanta Oromoo fakkaatee miidhagee akka guddatuun barbaada. Sana irratti immoo karaa aartii fiilmii, karaa aartii tiyaatiraa, karaa aartii diizaayinotaa fi karaa faashinii biyya kanattis akka Afrikaattis waan hedduu qabna, risoorsii hin tuqamne qabna, waan hojjetamu hedduu qabna. Karaa beekumsaan karaa qindaa'een karaa ogeeyyiidhaan wanta hojjetamu akka ta'uu fi caalaatti immoo dorgomaa ta'e biyya kanatti reefuu jalqabna jennee bakka warri arra jiran kaleessa irraa jalqaban irraa ka'uu irraa yookaan isaan hin qixxee yoo dadhabne jechuudha. Garuu immoo biyya kanarra sadarkaa tokko ol siqnee karaa aartiinis karaa miidiyaan illee karaa kamiin iyyuu
akka dursinuun hawwaa barbaada. Amma hin jirutti illee sana irratti hojjetaa darbuun barbaada akka dhuunfaa gootan. Qeerroo Abdiisaa Balaachoo turtii si waliin godheef guddaa si galateeffadha. Ulfaadha.